abbaan manaa fi haadha manaa yeroo hundumaa galgala walitti qanisa jechuudha. Yeroo inni hojii galus yeroo inni galu yeroo inni ba'us yeroo hundumaa jidduu lamaanii isaa dubbiitu jira jechuudha. As keessatti wanti nuti waliin ilaaluu dhufne akkamitti warroonni dhiirota haadha manaa keessan jaalala ibsatan yookiin immoo tuyyuu akkamitti haadha manaa keessan sun akka isheen gammaddu taasiftu kan waliin ilaaluu jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha maal fakkaata qophii ramadaanaa iidaaf akkam qophooftanii guyyaa 25ffaa lakkoofsisna akkam ani alhamdulillah ana bira wallahi mashallah alhamdulillah baay'ee bareedaadha. Har'a wantoonni nuti waliin ilaaluu hennu wantoonni nuti walirraa barannu akkamitti dhiironni haadha manaa isaanii kunuunsifatanii akkamitti akka haati manaa isaanii sun yeroo hundumaa isaan akka jaalattu kan taasisu waliin ilaalna jechuudha. Nama abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii namoonni lamaan galgala yeroo kamiyyuu yeroo hojii galu ta'e yeroo inni ba'u ta'e yeroo galu ta'e yeroo hundumaa jidduu lamaan isaanii ni qoxisu jechuudha. Qotteetu jira. Gaafa kana haati manaa isaatuun abbaa manaa isii kanarraa gammachuu eedi yeroo hundumaa yeroo hojii galu ta'e yeroo bakka deemu ta'e yeroo boqonnaa ta'e yeroo hundumaa gammachuu eedi jechuudha. Namni kun irrumaa nyaatee irrumaa dhugee wajjuma jiraatee haadha manaa isaa kanaaf gammachuun hin laatu. Gammachuun hin laatu maali akkasiin gammaduun taasisu jechuudha. Yeroo makamu jechuudha. Asirratti maal dubbachuu barbaada? Warroonni dhiironni yeroo tokko injiraamiti namoonni tokko bakka akka yeroo haadha manaa isaanii sangalata uffatanii yeroo hojjetan yeroo isin nyaata hojjettu yeroo isin waa hunda keessatti yoo isin gootu namoonni tokko bakka gaaruma kanaan of ga'u jechuudha. Maaliif ana malee homtuu hin jiru jedha jechuudha. Namni sun maaliif galata namni akkanaa kun rabbileen galateeffatu haadha manaa isaa kan galateeffannee isa haadha manaa ofii kan galateeffanne rabbileen galateeffatu haadha manaa isaa kana yeroo hundumaa irraa nyaata irraa dhugaa hojumaan jiraata galanni hin jiru jechuudha. Gaafa kana haati manaa isaa kun eeyitee nama kana waa irraa dhabde waa tokko irraa dhabde jechuudha. Yoo isin nyaata mi'aa gootee bushaa gootee waan feetoo isin gootuuf irraa uumaan dhabde gaafa kana obboleessa hiriyaa isaatiitti himtee akkana jettee hiriyaa isaatiin gaafa mari'attu hiriyaan isaa kun isa kana gaafate jechuudha. Isa kana yeroo gaafatu kanatti maaliif haadha manaa kee hin gammachiifne? Maaliif haadha manaa kee yeroo nyaata si gootu yeroo waa isinsi waan hunda keessatti haadha manaa kee kanaaf galata guddaa galchuu qabda jedheeni gaafa kana keessatti maal isinitti fakkaatare? Amma innis wanni mataa isaa keessatti dhuumaminiif wanni mataa fedhiin isaa yaani jechuun amma asitti gorsa namaatiin malee ofii isaatii yaadeen jenne jechuudha. Gaafa kana amma isiin nyaata kana hojjettee ammallee sa'aatii nyaata kana dhiyeessatanii ta'anii jechuudha. Achumaan yeroo kana keessatti amma nyaata kana maankaa tokko yeroo afaan kaatu keessatti har'a nyaanni kee baay'ee bareedaa kan jedhu isiidhaaf dhiyeesse jechuudha. Yeroo kana keessatti isheen jechuudha nyaata san isa jalaa kaaste illikii keessa seente jechuudha. Nyaanni sun kan isin hojjette otoo hin ta'initti carraadha wanni hunduu jechuudha. Carraa fakkeenyaaf ollaan nyaata walii fiduu danda'a. Obboleeyyan akkasumas namoonni firaa fiduu hin jiraa miti. Gaafa kana carraa walirra fidee nyaanni isin dhiyeessite suni nyaata ollaa ta'e jechuudha. Nyaanni isin isaa dhiyeessite sun nyaata ollaa ta'e gaafa kana isilleen jechumaan aartee nyaata sana si jalaa fuutee meeshaa san darbattee aara hamaa keessa galte jechuudha. Maaliif nyaata kana har'a isin hojjenne gaafa kana asirratti maaliif nyaata kana darbitaa maaliif meeshaa kana caccabsite jedhee yeroo gaafatu keessatti har'a wanni ati jajjee fi waggaa meeqa guutuu waggaa 3 guutuu waliin jiraanne har'a maal dhageette nyaanni wanni ati na jajjeef nyaanni kun nyaata ollaa waan ta'eef na jajjee jettee deebii kana isaa deebifte jechuudha. Asirratti nyaanni ollaa sunis guyyaa kana dhufe guyyaan inni isii galateeffatus guyyaa kana dhufe jechuudha. Qabaa asirratti guyyaa kana dhufe guyyaa kana immoo walirra oolee gaaf kaanii illikii keessa seente jechuudha. Isin maaliif sirriidha namni illikii keessa seenaa. Kanaaf jechuudha dhugaa dubbachuuf warroonni dhiiraa
namoonni tokko tokko dhiifama naman gaafatanii yeroo waa balleessan uftuulu ana malee humtuun jiru. Maaliif dhugaa haadha manaa keessan dhiisaa ollaa keessan hiriyaa keessan nama kamuu galanni hin barbaachisa jechuudha. Namni nama galateeffanne rabbillee hin galateeffatu. Warroonni dhiirotaa haadha manaa keessan xiqqos guddos mi'aas haadhaasoo isin goote haadha manaa keessan galateeffachuu dirqama keessan. Sababni isaallee haadha manaa keessan suni jaalala isinii dabalaa deemti. Hojii san immoo sanirra hojjechaa deemti. Isin jidduutti mootuyyuu jaalalli uumamaa deema. Yommuu tuyyuu yeroo makamuu yeroo ati yeroo isii cabsitu yeroo injira yeroo badee deema namni hiriyaa qabaa iddoo hiriyaa deemtu jira achi keessatti baqa yoo haadha manaa kee kana kunuunsuun dirqama kee jechuudha. Warroonni dhiirotaa ofii fakkeessina hin fakkeessa namoonni tokko ana malee humtuu jiru haadha manaa ofii kana tuffachuutu jira. Bakka injira miti otoo isii yaratte fakkeenyaaf haadha manaa keessan sun otoo isii yaratte akka isin tutti himee haadha miicadhu dhiqadhu dibadhu kan jedhuun isin jechuudha. Maaliif ree siif bareeddi nama biraatiif hin bareeddu jechuudha. Yeroo isin gadi baatu uffata qaama isii sattaru uffata guutuu isii qaama isii sattaru uffisuu waan adda addaa bituu fi kennaa adda addaa kennuu yeroo kana keessatti jaalalli keessan akkasuma muutuyyuu ilmaan keessanillee jaalala isinirraa barataa deema jechuudha. Wantoonni akkanaa kun muutuu dhiirota keenya irratti hedduminaan jira jechuudha. Dhiironni keenya dubartiidhaaf bakka hin qaban. Dubartiidhaaf bakka ana argii tokko hin jiraa miti na argii ala bichaa tokko jechuudha. Wantoota akkasiitu jira. Jaalala haadha manaa isaaniitii baay'inaan hin ibsan. Maaliif jaalala haadha manaa keessaniitiif hin ibsin? Maaliif yoo isin hin dhiqanne yoo isin hin dibannes yoo isin hin miiccannes irraa gorsi haadha manaa kee jechuudha. Dubartiin immoo yoo dhiirri tokko gorse dhugaa abbaan manaa isiisu yeroo gorse dhugaa isin itti baqa itti ba'aa deemte jechuudha. Maaliif inni maaliif na gorse haadha ani namni kun na jaalala waan naa qabuu fi akka ani yarannetti waan inni naan jedhu nyaata waa hunda keessa yoo isin nyaatan beeknes dhiifama nyaata sanis akka tuju bakka hin jira. Waa hundumaa barsiisuu waa hundumaa gorsuu uffata akkaataatti waa hunduma keessatti dhiironni gorsa haadha manaa keessaniif isiniif bareeddii yoo fakkeenyaaf isin yaratte hiriyyama keetu isin arrabsa jechuudha. Fakkeenyaaf dubartiin sun yartuu taate hiriyyama keetu isin arrabsa. Maaliif ree barii jaartiin balu sun akkanaa jaartiin balu sun akkanaa yoo qulqullina bakka waa hedduu jira jechuudha. Waa hedduutu jira. Kana yoo gorsite maal rakkoo qabaa? Maaliif tuffatta haadha manaa keen tuffatanii nyaata isin si gootu keessatti galateeffadhu. Waan isin gootu hunduma keessatti galateeffadhu. Iddoo qabaadhu fi iddoo bashannanaa keessi bakka garaa bakkuma yaani akkuma qabeenyaatti fakkeenyaaf bakka guddaa odoo hin taane fakkeenyaaf amma gadi baastee iddoo tokko teettanii yoo wajjin haasoftan hangasuma samuun dubartii bakka dis jedha jechuudha. Hin gammaddi keessi isin gammada. Maaliif akka jaalalaatti ibsitu jaalala kee afaanillee si jaaladha yoo jetteenis maal rakkoo qaba? Akka ati maaliif gochaanaa bakka waan san baaftee deebistee bashannansiiftee yeroo tokkos hojii manaa gargar bakka maaliif ree isillee yeroo san dhugaaf jaalachaa deemti siifillee mootuyyuu akkasiin jechuu barbaada. Warroonni dhiirotaa akkanumatti jettanii dubartii fuutanii haadha manaa kiyyaa bakka na argii alaan galtaa isi galateeffachuun beektu irraa nyaattaa irraan dhuudaa si miicitii si tokkoftii si anka bakka abdii isiin jechuudha akka daa'imaatti jechuudha. Garuu isin immoo kabajaa isiin qabdan jechuudha. Kabaja isiin waan dhabdaniif hin beekan. Namoota hedduutu jira keessattuu namoonni keenya ijoolleen keenya warroonni dhiirotaa xiqqoo akkanumta jedhan kun bakka ana malee homtuu hin jiru. Bakka na argii ala sirriitti bareedde jechuudha. Garuu keessa mootuu ka fokkatutu jira. Rabbiin immoo keessa si fokkisin jechuudha. Keessa si fokkisuutu gubbaas fokkisuutu caala. Maaliif namni keessa bareede jechuudha. Gubbaa kana bareeddeen homa tokkos hin fayyadu. Garuu gaafa keessa bareedde immoo waa hundaayyuu jechuudha. Keessa Rabbiin nama haa bareechisu isin jechuu barbaada. Kanaafuu dhaamsi kiyya kanarraa immoo warroota dhiirotaa fi haadha manaa keessan sirriitti jabeeffadha. Haadha manaa keessaniif iddoo kenna. Haadha manaa keessaniif bakka laadha. Akkasuma namoonni jaalallee qabdan karaa jaalallee teessaniitiin kunuunsuuf yaalaa jechuudha. Namni nama kunuunse hiriyyaan hin bakkeenya baamanaatti fiirii yookiin namni tokko yeroo wal jaalatu yeroo wal kunuunsu
dhugaa kalas yoomiyyuu taanaan ataala manaa kee ittiin boonta malee ittiin saalfattu gadi baaduu ittiin saalfattu ol deebitus ittiin saalfattu bakka maaliif waa hunda keessatti dhigadhu nyaata yoo isin nyaatamne waa hunda keessatti gorsuun dirqama keetii isin jechuu barbaada. Inshallah viidiyoo kiyya amma barumsi ani isin barsiisu wantoonni ani isin barsiisu inshallah gamuma kanaati gara dubartoota akkasuma bakka waan adda addaatiin inshallah viidiyoo biraatiin isin dhufachuudha. Isinillee viidiyoo kiyya kanammoo like share subscribe gochuu hin dagatina koomentii barreessa. Isin jechuu barbaada ayyaanillee warroota amantaa kiristaanaa bakka ayyaanittiin isin geejjichuun barbaada. Hunduma keessaniyyuu kanaaf sagaleen kan koo har'a xiqqoo ishii badhee yeroo badhee bahu fakkeenyaaf badhee baanii jennu qilleensi rakkoo qabdu isa qoonqonteetu hin beeku yoo suna jijjiirama animma hin beeku waan akkas ta'eef keessattuu badhee deemnee gisee ibiddi aarfamu ani garuu baadiyyumatti dhaladhee baadiyyumatti guddadhee gaafa kana jechuudha sagaleen kee kun muluu isii cufamtu qoonqoon kee kun jechuudha. Ani muuyni biyya keenyaatiif biyya si garagara ta'a isaa bichaan beeku malee kanaaf sagaleen kee xiqqoo isii irraa lekkiin jiru isin jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota kiyya waneen ani isinitti dhaamadhu jajjabaadhaa haadha manaa keessan kun uffadhaa jaalallee teessanillee akkasuma jabeeffadhaa isin jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota kiyya hanga kutaa lammaffaadhaan walitti deebinutti viidiyoo kee akkuma isin jedhe like share gochuu subscribe gochuun warroonni keega qabaatanii warroonni akkasuma gorsa adda addaa qabaatanii yoo dogongorii warroonni gorsa barbaadan kennu isin heeyyamee jira yoo keega qabaatan isin heeyyamee jira viidiyoo kee like share subscribe godhaa isin jecha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.